fuula waaqayyootti yeroo irbaata gooftaa fudhattan dhukkubni isin keessa jiru akka badu rakkinni isin keessa jiru akka dhabamu. Every disease you will miss it. Nagaa dhabdanii kan jirtan nagaa argattanii akka If you galtan. came without Afura qulqulluu wajjin wal fudhachuutu isin irra jiraata. you have to have a relationship Afurri with the keessan Holy haarawwitu Spirit. irra jiraata. Your spirit should be renewed. Amma dhiyaateera. Irbaanni kun dhiyaateera. Namni hundinuu fudhachuudhaaf haa qophaa'u. Rafee dammako keessa koodha nyaata bari'oo rafee dammako keessa koodha raasa. Nama Waaqayyoo dargaggeessi kuni guyyaa lamaaf afaan isaa hidhamee hin dubbatu ture jedhan. Ishi. Amma gaafa obboleessa isaa wajjin kan inni dhufe hin dubbatuudhaan amma asuma taa'ee akkuma irbaata gooftaa fudhatee hafuuraan guutamee afaan isaa hiikamee dubbatee. Wow! Harka keessan walitti rukutaa. Nama afaan isaa hidhamee turetu hiikame. Amma dubbachuu dandeessaa? Dubbachuu nan danda'a. Kana duraan dubbattu? Barreeffamaan ni naasa'a. Beerre kottu be. Maaliin haasa'a mucaan kun? Nuyi hiriyaadhuma walii jechuudha walitti fira jechuudha. Maal ta'ee ture? Kanaaf gaafa guyyaa tokko jechuudha dhukkubsatee akka jaarraa maraatee manaa ba'ee uffata baafatee guyyaa saniitiin dhukkubsatee erga yeroo sanarraa kaasne immoo waldaa kana iffinne jechuudha guyyaa irraa ganamumaanii akkuma as finne gaafa irbaata qulqulluu fudhatu hafuuraan hin guutame sabooddee lafadhee Waaqayyo ulfina isaa fudhatee. Hallelujah! Praise the Lord. Ayachu irbaanni gooftaan dhiibbaa akkamii akka inni qabu argitanii? The supper of the Lord has changed. Dhiibbaa guddaa akkamii akka inni qabu Has a great influence on our life. afaan isaan dubbatu ture. He has been mute for some Amma garuu afaan isaa haasa'eera. Now he is able to speak after he received the Lord's Supper. Maqaan koo Kumaa Galaanoti kan inni irraa dhufe immoo godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa Haqaaqii ganda Abbuu Seeratirraa kanan dhufe jechuudha. Anis kanan dhufe kunoo mucaana bukkeetti ilaalaa jirtan kana finnee kan dhufne gaafa guyyaa roobite jechuudha mucaan kun kan dhukkubsatee manaa ba'ee akka caarraa uffata baafateeti kan ba'ee deeme urufatti ariinee qabne jechuudha guyyaa roobii halkan keessaa sa'aatii 7tti. Guyyaa sanirraa kaasee aga guyyaa irraatti dhukkubsataa ture jechuudha mucaan kuni kan inni dhukkubsataa tures jalqaba uffata baafatee ba'ee dubbataan turre akkuma sana immoo arrabaan dubbataan turre akkuma waldaa kana finnee seenneen gaafa waldaa kana finnee seennu jechuudha akkuma irbaata qulqulluu fudhateen mucichi kun bilisa ba'e jechuudha dhukkuba qaburraa. Kanaaf Waaqayyoon nu galateeffadhaadha. Warri immoo akkuma kana rakkataa jirtanii maatiin namni maraatee kan jiru iddoo garaagaraa sammuun isaa darbee kan jiru waan garaagaraa dhukkuba garaagaraa keessa kan jiru jechuudha. Gara waldaa kiristaanaa ifa fayyinaa kana koottaa qabaa fidaa. Iddoo kanatti humni Waaqayyoo humnaan hojjeta jechuudha. Dhukkubni kamiiyyuu iddoo kanatti bilisa ba'aa jiru jechuudha namoonni baay'een dhufanii. Maqaan koo Milkiyaas Darroo jedhama. Baay'ee natti toleera. Guyyoota muraasaaf guyyaa roobitirraa kaasee sammuun koof nan beeku. Baay'een miidhamaa ture. Guyyaa jimaatarraa kaasee afaaniin hin dubbadhu barreeffamaan haasa'aa ture. Egaa amma yeroo irbaanni qulqulluun kennamu egaa baay'een rakkachaa ture jechuudha. Guyyoota kanatti gaafa irbaanni qulqulluun hin kennama jedhamu baay'ee natti dhaga'amaa ture. Bakka har'a fayyuun qaba jedhee afaaniin hin haasa'u garuu keessa kootti baay'ee natti dhaga'amaa ture. Namoota yoo ilaalu bakka namoota miilaan deemu namoota akka barbaadanitti dubbachuu danda'a yoo ilaalu baay'ee natti dhaga'ama ture jechuudha. Kanaaf
yeroo irbaata qulqulluu fudhadheerraa kaasee bakka hafuura wayiin hin guutamee miilli kun irree kara tokko nan hojjetun ture namattan hirkadhee deemaan ture namaanan qabamee dhufee irra ganama yeroo sanii kaasee bilisan ta'e waaqayyoon immoo namoonni hundumtuu akkanaa galateeffattan nan barbaada. Warri immoo akka koo kanatti rakkachaa jirtan warri karaa fayyinaa kana hin argine yoo argitan ta'e kan dhageessanis kan argitanis kana naa oliitiin dhukkubsachaa warri jiran warri immoo agaarraa dhiphachaa jirtan yoo jiraattan kan ta'e dhuftanii waldaa ifa fayyinaa kanatti gatii tokko malee bilisa akka baatan isiniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa.